بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. obboleeyyan keenya daawwattoota keenya jirra jirtu baga rabbiin walumaanuu guyyaa har'aatiin nu gahee wanni nu dubbachuudhaaf deemnu yookaan wanni nu jalqabuudhaaf deemnu barnoota aqiidaati. Barnoonni aqiidaadhaa barnoota akkaan barbaachisaa fi yaachisaa ta'eedha. Waan miidhaa miti makiinaadhaan barbaadan jechuudha. Kitaabni har'a jalqabuudhaaf deemnu kitaaba xiqqaa takka, risaalaa xiqqaa takka, kitaaba aqiidaadhaa jechuudha. Kitaabni aqiidaa kun kan kitaaba xiqqaa tokko kan ma'anaan isaa guddaati. Kitaabni sanis kitaaba maal jedhamu laata? Kitaaba aqiidaadhaa jalqaba aqiidaati. Kitaabni aqiidaa kun kitaaba beekamaadha. Kitaaba ahlusunnati wal jamaa'aati. Kitaabni hedduudha. Kitaabni qara'amu hedduudha. Firqaalee adda addaa ni jiran jechuudha. Kun egaa kitaaba filatamaadha. Kitaaba ahlusunnati wal jamaa'aadha. Kan ahlusunnati wal jamaa'aan maxxansee kan ganaa dubbachuudhaaf teenyu insha Allahu hanga xumuraa sagantaa keenyaatti waliin turaa isiniin jenna. Kanaafi gizee aqiidaa jennu, aqiidaa jechuun waan beekamuu qabu, waan baratamuu qabu. Aqiidaa isaa yoo tolfate malee ilmi namaa jannata seenuu hin danda'u. Jannanni aqiidaadhaan maletti, aqiidaa tolfatan maletti jannata seenuun hin danda'amu. Ammaasis aqiidaan kun hedduudha. Aqiidaa bareedaadhaa fi aqiidaa badaa jira. Aqiidaa badaa jechuun akkuma firqaaleen hedduun jiran, firqaan 73 fi isaa olillee ni jiranii. Insha Allahu fuulduratti dubbachuunis ni mala. Kanaaf duratti aqiidaa jechuun maal jechuudha? Aqiidaa jechuun maali? Mee dhaggeeffadhaa, qalbiidhaan gama kiyyaas dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Aqiidaa jechuun ما يعتقده الإنسان اعتقادا جازما ويدين به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى أقد أمراتي. عقيدة جتون وبليان كن يكفر رموت مالتها أقسمت عقيدة لو جنة هيكا سابقوتو برباچسا معنى إسا بيقوتو برباچسا عقيدة تلفتم ملي jannata hin seenanii eega jennee. Kanaafuu gara aqiidaadhaa mee asa deebinu. Aqiidaa jechuun maa ya'taqiduhu insaanu, waan ilmi namaa takka yaaduu qabu laal. Ilmi namaa muslima tahee waan inni yaaduu qabu i'tiqaadan jaaziman, yaada jechuudha jala muramaa ta'e kan shakkii hin qabne. Aqiidaa kana keessatti shakkinaanis aqiidaan keenya tolte hin jedhamu. i'tiqaadan jaaziman jala muree yaaduudha qaba. wayadiinu bihi min al-iimaani billaahi, duuba saniin yaada eega qalbii yookaa sammuu isaa keessatti yaadee jala muree yaade saniin amantii godhatee diin godhatee maalirraa min al-iimaani billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi, rabbitti amanuurraa. Rabbitti amanuun kun qalbiidhaani taati jechuudha. Dalagaan immoo qalbii jala deemti. Ammallee maleekaa dhugoomsuudhaan, maleekaa bakki ittiin dhugoomsan eessa? Qalbiidha jechuudha. Waan gadi bu'ee dalaganii miti. Wama qalbii keessa jiru sanirraa waan dalagaatti jijjiiranidha malee dura wanni fudhachuu qabu qalbii kana. Maleekaa dhugoomsuurraa, maleekaa rabbiin uummate, maleekaanis ajaja rabbii gootii jedhanii jechuudha. Kitaabowwan illee rabbiin qur'aanaan hangafee
kitaabolee biraallee rabbiin buuseeraa jedhanii dhugoomsuudhaa fi haga xumuraatti itti oofa. Arkaana iimaanaa jahan bakki aqiidaadha. Bakka arkaana iimaanaa jahanii kanarratti marseeti jira jechuudha. Kanaaf kun aqiidaa jedhama jechuudha. Namni kana hin tolfanne, namni kana shakku immoo aqiidaan isaadhaa sirrii miti, aqiidaan isaa badduudha jechuudha. Kanaaf bakki qalbiin kun qalbii kanaan dhugoomsuudha jechuudha. Waan amma dubbanne qalbiidhaan dhugoomsuun sun aqiidaa jedhama. Egaa obboleeyyan keenya kitaabni nuti har'aa jalqabuudhaaf deemnu kitaaba maal jedhamuudha? Khudh aqiidataka jedha maqaan kitaabichaa. Aqiidaa kee qabadhu. Kitaaba khudhi jedhamu khudh aqiidataka. Kitaabichi lakkoofsaan xiqqaadha. Safaa 30 yookaan immoo fuula 30 qaba jechuudha. Kitaabni kun kitaaba ajaa'ibaati. Kitaaba ilmi namaa qara'uudha qabu jechuudha. Kitaaba ajaa'ibaati. Kan kitaaba kana maxxanse immoo Muhammad Jamiil Zaynuu jechuudha. Khudh aqiidataka min alkitaabi wassunnati sahiha. Aqiidaa kan kee qabadhu yaa ilma namaa, yaa nama islaama taate aqiidaa kan kee qabadhu min alkitaabi wassunnati sahiha. Qur'aanaa fi hadiisa sahiha ta'e irraa aqiidaa kan kee qabadhu. Kanaaf obboleeyyan keenya kan kitaaba kana maxxansee Muhammad bin Jamiil Zaynuu jedhama jechuudha. Muhammad ilma Jamiil Zaynuu nama jedhamutu kitaaba kana maxxansee. Mee gabaabinaan waa'ee Muhammad Jamiil Zaynuu kana haa laallu. Muhammad Jamiil Zaynuun kuni barnoota ajaa'ibaa raabsaa ture. Nama aqiidaa keessatti beekamaati. Kitaaba khudhii kana malallee kitaaba hedduudha kaa'ee jira. Kan akka firqatun naajiyaa, akka aqiidaa islaamiyyaa jedhamu, al-aqiidatul islaamiyyaa. Kitaabni inni kaa'ee 20 ni ga'e jechuudha. Kana malees kabiraani jira kitaaba 20 ni ga'a 19 olii jechuudha obboleeyyan keenya. Mee gabaabinaan waa'ee Muhammad Jamiil Zaynuu ogguu laallu. Muhammad bin Jamiil Zaynuun kuni aqiidaan isaadhaa aqiidaa ahlu sunnati wal jamaa'aati. Ahlu sunnati wal jamaa'aa jechuun maal jechuudha? Humul mutamassikuuna bilkitaabi wassunnati alaa fahmi nabiyyi wa ashaabihi. Kana qabachuun barbaachisaadha. Ahlu sunnati wal jamaa'aadha aqiidaan keenyaa jenna. Ahlu sunnati wal jamaa'aa jechuunoo maalii ogguun hin jedhan? Humul mutamassikuuna ahlu sunnati wal jamaa'aa jechuun jettaniin jarri warreen qabatanii bilkitaabi wassunna qur'aanaa fi hadiisa warra qabatu jechuudha. alaa fahmi nabiyyi wa ashaabihi. Akka nabii fi sahaboonni irra turanitti akka beekumsa isaaniitti jechuudha warreen qabatu jechuudha. Kanaafuu ahlu sunnati wal jamaa'aa jechuun hiikkaan isaa kana. Kanaaf seenaa Muhammad Jamiil Zaynuu kaasuun immoo wanni barbaachisu nama takka aqiidaa isaa barachuudhaaf inni maalummaan isaa eessaa akka ka'e maal irratti immoo akka du'e barachuun barbaachisaadha. Gaa obboleeyyan keenya osoo gara kitaabaatti hin seenneen duratti Muhammad Jamiil Zaynuun kun almudarrisuu fi daaril hadiisi. Almudarrisuu inni barsiisaadha. Muhammad Jamiil kun fi daaril hadiisi ganda hadiisni itti baratamutti barsiisaadha. Inni eessa bakkisan? Bimakkatal mukarrama. Makkatti barsiisaa ture yaa obboleeyyan islaamaa. Mee seenaa isaa akka armaan gadiitti haa laallu.
ولد الشيخ رحمه الله محمد بن جميل زينون ميدالته في مدينة حلب في سوريا بيا سوريا كيست دلته بكا إني تبرسيسا تريتو مكة مالي سوريا كيست دلته bakki inni itti dhalate immoo bakka magaalaa Halib jedhamtu Sooriyaa keessatti argamti. Sooriyaatti dhalatee barri dhaloota isaa immoo akka lakkoofsa hijiraatti 1344ti. Akka lakkoofsa miilaadiitti immoo bara 1925ti. Oggoo akkas jennu dhaloonni isaatii fi har'a ogguu walitti tilmaamnu amata meeqaa jettanii yaaddu walirraa haa hirrifnu. Barri amma keessa jirru kun akka lakkoofsa hijiraatti 1446. 1446 irraa 1344 ogguu fuunu meeqa? Waggaa yookaan amata 102 jechuudha. Amma dhaloonni isaadhaa amata 102 jechuudha. Dhaloonni isaadhaa du'a isaatis ganaa deemnee laallaa rabbi isaaf haa tolu. Eega du'e yoo hagamii ka jedhu gad deemnee haa laallu. Egaa Muhammad Jamiil Zaynuunii namuma zabana keenya kana namuma zabana dhihooti. Nama achi fagaatee miti namuma zabana kanaati yoo jedhame illee ni danda'ama. Akka lakkoofsa hijiraatti duuti isaadha 1431. 1446 keessa jirra. 1446 irraa 1431 irribtanii duuti isaadha har'a amata 15 ta'eeti jira jechuudha. Namuma dheengaddaati. Rabbi rahmata isaaf haa godhu. توفي إلى رحمة الله تعالى دوبني دوي غير رحمة ربي نديمي الشيخ محمد بن جميل زينون ندوي يوم الجمعة بيا جمعة دوتسا وأقيمت عليه صلاة الجنازة صلاة الجنازة اللي إردا بدمتي في الحرم ينان حرمتي المكي حرم مكة سنتي صلاة الجنازة اللي أرقتي جرا بعد صلاة العشاء إيقا صلاة العشاء صلاة امتبودا بيا جمعة دوتي سا برا ميقاتين برا أكلا قبضة هجراتي كما في دبافري في صدومي تكاتي جنة جتشودا إيقا دوئي أمتا كدا شنغ إجرا. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya Muhammad Jamiil Zaynuunii barnoota isaa amata meeqatti jalqabee amata 10tti jalqabee amata 10 jalqabee haga du'uutti dalagaa isaa hin dhiifne duuba rabbi sarraa haa jaalatu. Khayrii facaasaa ture. Kitaabni inni maxxanse har'a duniyaa fayyaduutti jira jechuudha. Ogguu umriin isaadha amata 10 ta'uu mana barumsaa yookaan madrasaatti galee madrasaa Daarul Huffaaz ka jedhamutti seenee achi ni jiraate jechuudha. Madrasaa san keessatti baratee madrasaa san keessatti amata 5 qur'aana haffazee achi keessa amata 5 jiraatee quraana hifzii godhee tajwiida wajjinii jiran. Daarul Huffaaz bakka jedhamu eegaa amata 5 achi keessatti quraana haffazee tajwiida wajjin qara'ee booda achirraa jijjiiratee ogguu umriin isaadhaa amata 15 tahuu
madrasaa biraatti jijjiiratee alkulliyatu sharciyyatu tajhiiziyyaa madrasaa jedhamu seenee arraa وهي الآن الثانوية الشرعية جدمتي الرانتنا كان ياممتو مدرسة سن كيستي برنوتا إسلاما نبرتي مدرسة سن برنوتا شريعات كيسا برتما برنوتا شريعادا كدرانجرو في كنما كاكي داليفا فقد درس فيها التفسير مدرسة سن كيستي مال برتي تفسير برتي فقهي برتي نحوي في شرفي في كتابة تاريخا حديثة أما اللي كبرال اللي برتي من العلوم الشرعية برنوت ما شريعة وانجلموني برتي أما اللي برنوت زمنا اللي نبرتي والرياضيات لينجيلي أدادا برنوتا لينجيلي أدادا اللي نبرتي واللغة الفرنسية وغيرها لغة فرنساي اللي نبرتي لغة أدادا نبرتي محمد جميل زينون جتشودا لغالين نبرتي هدودا سنكيسا الإنجليزية والفرنسية والبنغالية والإندونيسية والتركية والأردية أفان إنجليزا أفان فرنساي أفان بنغالي أفان إندونيسيا أفان تركي في أفان أردوتي في كبرالين براتي جتشودا محمد بن جميل زينون أفان هدو بيك جتشودا دوبا بفمي أجي بهي مقالو ما حلب سوريا خيستي برسيسما جلقبي قدري وقا يوكا أمتا دمي سقليتي في برسيسو جلقبي محمد جميل زينون إيغانا وقا دمي سقل بودا ميديسي إيغانا محمد جميل زينوني هجرة كم تكا في دبسدي في سقلتمي سقلي غرمكا همالي غرمكا عمراداف غرمكا ديمي مكتي عبد العزيز بن باز فكاتا إذا عالم قدتشا كان عقيدا كيست بيكمو والارغني عالم تتشان عبد العزيز بن باز والارغني والبرني أكست عقيدان سادا عقيدا صحيحاته بري عبد الله عبد العزيز بن بازي أكست دوبا فاعتمده مدرسا برسيسا قدتو حمله عبد العزيز كني في الحرم المكي حرم مكة كيستي أكست دوبا برسيسا محمد جميل زينوني أسمع تجراتو أسمع برسيسو أرسله إلى الأردن أتبودا غرا أردن تيرغو بربادي للدعوة إلى الله أكا إني دكي دعوة قدوف إنيو محمد جميل زينو كن بيكم سهدو رقبا بيكم سبايي وان قبو يتشا عبد العزيز بن باز كن غرا أردن تي أكا ديمي دعوة قدوفي إرقي لكي دعوة قدي جين فذهب دوبا محمد جميل زينو كن ديمي ومكث في مدينتي مقالا أردن كيسا نتوري جان دوبا دعوة داف ديمي مقالا أردن كيستي الرمسا بكا جامو أتشي نتوري جتشودا محمد جميل زينون ربي سرها جالتو ربي إساف حديثو فكان إماما وخطيبا بيا سنتي إماما لين تهي قرصا بيا لين تهي محمد جميل زينوني ومدرسا للقرآن قرآنا بيا برسيسا تري وكان يزور المدارس الإعدادية ويوجه الطلاب إلى عقيدة التوحيد دوبا بكا برنون نتي برتمو ديمي زيارة جان ديمي زيارة طلاب يوكا برتوتا چخي ستي ارغمن اللي توحيدا كنا
اتفدا إلى عقيدة التوحيد قرى عقيدة وان بيكو جتش عقيدة كان اتفديتي فكانوا يتقبلونها عقيدة سندوبا الراكي بلني بقبول حسن قبلتي غاري إساف قلني بيا سنكسة بيكمتي أركتي جتشورا دوبا كما في دبا أفري في سقلتمي سقلي هجرار عمراني ديمي مكان ديمي عبدالعزيز بن بازي والبري جنة إيغا بيا أردون أكاسي تري أكاسي تياچت بيكمي بودا كما إجراء كما في دبا أفري غرا مكة ندفه بعمرة عمرة نية دفه غرا مكة ندفه هجرة دافي دوبا وبكيا إلى بعد الحج أغا حجيتي أجمتا يوم دفن سادا وفي شهر رمضان باتي رمضان كيسا هجرة كم تكا في دبا أفري غرا مكة ديميتي رمضان كيسا لكي حاغا حجين دفتوتي أچ جراتي إيسا جراتي مكة جراتي دوبا بليان كينيا دوبا eega guyyaan hajjii ga'ee booda warri makkaas qabanii akka inni isaan barsiisu akka inni makkatti barsiisaa tahuu barbaadanii duuba Muhammad Jamiil Zaynuun kadhaa isaanii kana qeebalee kadhaa isaan kadhatan kana ni qeebalee fadakalal madrasaa barsiisummaadhaan ni seenee wadarrasa xullaaba barattoota barsiisuu jalqabee at-tafsiira wat-tawhiida tafsiiraa fi tawhiida kana barsiisuu jalqabee wal qur'aan al-kariima qur'aana kabajamaallee barsiisuu jalqabee wagayrahaa waan biraallee min ad-duruusi barnoota irraa waa hedduu barsiisaa ture kanaaf arra barsiisaa makkaa jedhameeti beekamaa duuba obboleeyyan keenya Muhammad Jamiil Zaynuunii barsiisummaa irra ture duuba kana booda maal jalqabe Muhammad Jamiil Zaynuun bada'a bi'isdaari rasaa'ilin sagiiratin risaalaati xiqqoo kana kaa'uu jalqabee ka akka islaamiyyaa ka akka khuzii ka akka firqatun naajiyaa fi kanneen biraallee aqiidaa 20 qopheesse duuba aqiidaa kaa'uu irratti hin gabaabbannee akka kitaabni isaa qeebaltii argatuuf kitaabolee illee garagalchuu jalqabee fakkaana lahaa qubuulun qeebaltii qaba kitaabni isaadha fi jamiici bilaadil caalam addunyaa hunda keessattuu qeebaltii argatee waqad tarajjama bacdahaa gariisiin mooduuba ni deebisaa ila al-ingiliziyyaa wal-faransiyyaa kitaabuma kana afaan arabaarraa gara afaan ingiliffaatti wal faransiyyaa gara afaan faransaayatti jijjiiraa wal baangaaliyyaa gara afaan baangaaliitti afaan baangaaliitti illee ni jijjiiraa wal indooneesiyaa gara afaan indoneesiyaatii fi wal turkiyyaa wal ordiyyaa gara afaan turkii gara afaan ordoo kana malillee wagayrahaa gara afaan biraatti illee jijjiiraa ture min al-lughaati lugaalee adda addaarraa Muhammad Jamiil Zaynuun lugaa hedduudha beekaa rabbi jannataan isa haa laaluu duba obboleeyyan keenya akkasitti duba Muhammad Jamiil Zaynuun umrii isaa guutuu osoo laffa'uu aqiidaa biyya qabsiisuudhaaf kitaabolee mamaxxansee hedduudha taabaa ture taabiinsaa lafatti hin banne Muhammad Jamiil Zaynuun aqiidaan isaa aqiidaa filatamtuudha seenaa Muhammad Jamiil Zaynuu kanaan xumurraa amma gara kitaaba keenya haa deebinuu egaa obboleeyyan keenya wanni seenaa Muhammad Jamiil Zaynuu finneef kitaaba nam takkaa laaluun duratti seenaa isaa qorachuun barbaachisaadha egaa daawwattoota keenya kitaabni har'a jalqabaa jirru kun khudh aqiidataka aqiidaa kan kee qabadhu waan jedhu waliin haa laallu kitaaba khudhii jedhamu kanallee footoodhaan illee arguun keessan ni mala inshaallahu
بسم الله الرحمن الرحيم jalqaba eegalli maqaa rabbii gaarii taheetiini maaliif bismillaadhaan jalqabna ogguu waa nyaannu ogguu gatteenyu ogguu ol kaanu ogguu qaraanuu fi ogguu barreessinu maaliif bismillaadhaan jalqabuun barbaachisee duuba kullu amrin ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر وفي رواية فهو أقطع جان وني بسم الله هنجل قبمن هندي بركانسا مرمادا بركا هنقب جتشورا نياتا خيستس وهندا خيستو بسم الله جنة جتشورا أما ورّي كتابك نقرأ مال جلي قرأ بسم الله جتشون أذكرت مالتا بسم الله أقرأ maqaa rabbiitiin qara'aa jenna jechuudha. Ogguu akatabuu barbaannellee bismillaahi jenna hiikkaan isaadhaa maal jechuudha? Bismillaahi aktubu maqaa rabbiitiin barreessa. Kataa'uu barbaadellee maal jedha? Bismillaahi ajlisu maqaa rabbiitiin gatta'a. Maqaa rabbiitiin jalqabuun barbaachisaadha. Wanni maqaa rabbiitiin hin jalqabamne barakaansa muramaadha. Hadiisa laalladha isinin jenna. Bismillaahi rahmaani rahiim. Bismillaahi maqaa rabbiitiin jalqabaa kitaaba kana. Arrahmaani rahmata godhaa inni kata'e Allahaan sanuu Allahaani ismii zaataati. Allahaan zaata ogguu ta'u arrahmaanii fi rahiimiin immoo sifa rabbiiti. Sifa jechuun ibsa maqaa jechuudha. Kan maqaa sana ibsu arrahmaan ogguu jennu rahmata godhaa jechuudha. Rahmata kan namaa godhu addunyaatti. Arrahiim jechuun immoo kan aakiraatti rahmata namaa godhu jechuudha. Macnaadhaan qubeedhaan rahmaanii fi rahiimii maaliif rahmaanii rahiimii dura rabbiin durse takkii immoo abbaan kitaabaa maaliif rahmaanii kana rahiimii dura dursee yoonuun jedhan arrahmaaniin qubeetti hedduudha arrahiimiin immoo qubeetti xiqqaadha lakkoofsan yoo lakkoofne wal dhaba jechuudha arrahmaaniin qubee yookaan harfii meeqa qabaa rahmaaniin qubee ja'a qaba yookaan harfii ja'a qaba rahiimiin 5 qaba kanaafuu heddumminni qubeedhaa heddummina macnaa irratti nama qaceelchaa macnaattis rahmaaniitu irra hedduudha kanaafuu rahmaanii rahiimii dura buusee allahaan kunoo maaliif allahaan kun rahmaanii fi rahiimii dura dhufe jennaan allahaan kun ismii zaataati rahmaaniinii fi rahiimiin immoo ismii sifaati kanaafuu zaata durfamaa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أي بعد الحمد لله والبسملة إيغا بسم الله جنة الحمد لله جنة وان دبن كان بودان فهذه أسئلة محمد جميل زينو جدا فهذه كان dubbachuu dhaateenyu as'ilatun gaaffii haammatun gaaffii yaachiftuudha akkuma inni jedhee waan jajjabaatu as deema waan yaachisaatu as deema waan ilmi namaa beekuu qabu jechuudha as'ilatun gaaffoowwan jechuudha gaaffiidha haammatun yaachiftuu kataate gaaffii nama yaachiftuu kan baramuu qabdu fil aqiidati aqiidaa keessatti kataate innummaanuu aqiidaa jedheeti awwala aqiidaa jedhee moggaase jechuudha ujiibu calayhaa gaaffii kana boodaan irratti deebisaa godha
محمد جميل زينو جدا أجيب عليها إسيرة ديبسا قدا قافت هنديسو أجيب عليها إسيرة ديبسا قدا مع ذكر الدليل من القرآن والحديث رقا دبتشو ولين قرآن في حديث الرا رقا دبتشو وجن وقو ديبي قد رقا قرآن في حديث الرا اتفدا مالي فبراهم فوني قرآن الرام فودي حديث مراهم فودي جتشو رتنا ما قتيل تجتشو دا مالي فكب قد مالي رقا قرآن في حديث الرا رقا قد تجنان ليطمئن القارئ namichi khudii kana qara'u akka xumaaniinaa godhatuuf takki immoo akka tasgabbaa'uufi eenyu alqaari'u namichi kitaaba kana qara'u yookaan immoo khudii kana qara'u akka tasgabbii argatuuf wanni takka yoo ragaan qabaanne yoo ragaan ittiin fidamne fudhatama hin qabdu kanaafi ragaan itti fidaa jee القارئ إلى صحة الجواب قرد بسام فيات أوتين أكا إني تتقبعوف لأن عقيدة التوحيد عقيدة توحيدا كن كتابني كن عقيدة توحيد توكما جتودا لأن عقيدة التوحيد عقيدة توحيدا كن عقيدة سمان توحيدة تكن أساس سعادة الإنسان بؤورا ملكي المنامات يوسي كان انقبا أن ملكاون هنجرو هونغو دا يوكاو خسارو دا عقيدان توحيدا كن أساس سعادة الإنسان بؤورا ملكي المنامات إيست في الدنيا والآخرة دنيا في آخراته بورا ملكيت الحمد لله رب العالمين كربيني عقيد ما كانوا قبتشيسه كيساو عقيدة أهل السنة والجماعة كان قبني الحمد لله رب العالمين ربين قلتا قلفنا عقيدان ادو تجرى أكا أدبا فتن أكا وفر إيداني سنين جنة والله أسأل ربي ننكرد جد محمد جميل أن ينفع بها كتابك نام فيدو كرد ربين كتابك نام فيدو المسلمين مسلم توت فيدو ربين كرد ويجعلها خالصة لله تعالى كتابك نموك رب ما أفجتش ما تنفمت تكاو بريفمت gochuudhaan rabbiin karadhaa jedha duuba akkas jechuun akka ikhlaasa kadhachuutti jira jechuudha. Ikhlaasa jechuun qulqullina shirkii irraa qulqullii ta'uu yoo namni na arguudhaaf kan kaa'u ta'e qeebaltiin hin jiru kasaaraa malee. Ikhlaasni barbaachisaadha. Ikhlaasa barbaachisa waa hunda keessatti salaata salaannu keessatti عبادة قونو كيستي إخلاصني برباكي سادا كنافو إخلاص ربنو هاكنو ولما نوبليان كينيا نما إخلاصا حجتو نما إخلاصا عبادة قد ربنو هاقدو سنين جنة أكما رب العالمين أنجل إخلاصني برباكي سادا درقمسي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين waan ajajamne muslimtoonni hin ajajamne rabbiin gabbaruutti malee takkaa'u yahudaa nasaaraan hin ajajamne kitaaba isaanii keessatti rabbiin gabbaruutti malee mukhlisiina qulqulleessoo haala ta'aniin jechuudha. Qulqulleessuu shirkiirraa ibaadaa godhan kana keessatti namni na arguu yoo taate qisaasa hogguu qallus hogguu qalma tokko barbaannes ikhlaasni barbaachisaadha. Rabbumaaf qaluu qabna, rabbumaaf sagaduu qabna. Akkuma rabbiinu jedhee fasalli lirabbika rabbii kan keetii sagadi yaa Muhammadoo wanhar hogguu qaluu feetellee rabbumaaf jecha qalii
nabi muhammadiif hin qalin, jinniidhaaf hin qalin, maleekaadhaaf hin qalin. shirkiirraa fagaachuudha qabna. walaa tushrikuu bihi shay'a, rabbiin bira waan takka hin qabinaa, waan fedhellee maan taane ayya shirkuma fedhe maan taane ayya shirkin kaana insiyyan aw jinniyya, rabbiin bira waan qabinaa osuma nama tahee jinniillee haa ta'uu aw malakan maleekaallee maan taane, maleekaadhaa maal rakkoo maalii qabaa, maleekaan gabbaree jechuun hin barbaachisu. fadlan an tushrikuu bihi sanaman laa yanfa'u walaa yadurru, sanama umaa nama miine namas hin fayyannee ofirraa dhiisi. maleekaa rabbitti dhihaattullee rabbiin bira qabuun hin ta'u. maaltu nuu kenna maleekaa fi waan biraahuu ka je'u wanni keessaa ba'u takkallee hin jiru. ragaa maal qabanne shay'an waan takkallee je. shay'an jechuun kun jala muree nu hime rabbiin jechuudha. walaa tushrikuu bihi shay'aa, rabbiin bira waan takkallee hin qabinaa je. kanaaf obboleeyyan keenya kitaabni Muhammad Jamiil Zaynuu kun yoo dhaggeeffattan isin fayyadaa insha Allahu. haqqullaahi ala alcibaadi, mata dureen amma irra jirru haqqullaahi ala alcibaadi, haqa rabbii dubbannaa ala alcibaadi, gabroowwan irratti. dhiiroo rabbiin gabrootanirraa haqa ni qaba? ni qaba. mee waliin haa laallu. akkasuma nulleen rabbirraa haqa ni qabna, akkuma ganaa dubbachuudhaaf teenyu. duuba kun gaaffii takkaffaadha. limaadhaa khalaqana Allah, awwala su'aala Muhammad Jamiil Zaynuuti khudii irratti. maaliif dura gaafate Muhammad Jamiil Zaynuun? akka afaan Oromoottu beekamaadha. maal jedhan afaan Oromootiin? shaakala dubbisa duraa jedhaniimi. dubbisa duratti osoo boqonnaa tokkotti hin seenneen duratti gaaffii nama gaafataniimi. akka afaan Oromoottu dura gaaffii gaafatanii ka'aniiti achi booda deebisaa ni fidan yookaan dubbisa san ni fidan jechuudha. maaliifi gaaffii gaafate? wanni gaaffii gaafatee fi namni tokko eega gaafatamee ka'ee waa qabata. ergaan rabbiihu sallallahu alayhi wasallam bakka hedduutti sahaabota gaaffii gaafatee eega gaaffii gaafatee isaan wallaalanii yookaan immoo gaafatanii itti hima. maaliif? namni yoo gaaffii takka gaafatamee dadhabe deebii san ni jabeeffata, waan gaafatame sana ni jabeeffata jechuudha. kanaaf dura gaaffii gaafatee akkuma ergaan rabbii gaaffii gaafatee jiru ayyu yawmin haadhaa wa ayyu shahrin haadhaa, hadiisa kaan keessatti guyyaan har'aa kun guyyaa maaliiti, baatiin keessa jirru kun baatii maaliiti jedhee gaaffii gaafatee sahabota osuma beekanii Allahu wa rasuluhu a'lam, nuti hin beennu rabbiif ergamaa isaatu beekaa jedhan jechuudha. akkasi booda baatiin keessa jirru kun baatii akkanaan taane jedhee himee akkuma rabbal aalamiinuu gaaffii gaafatee gaaffii san booda namaaf hima jechuudha. dura ni gaafata. wamaa adraaka maa yawmuddiin, waan guyyaan galataa ta'e maaltu si beeksise yaa Muhammadoo? summa maa adraaka maa yawmuddiin, eeganaa waan guyyaan galataa ta'e maaltu si beeksise yaa Muhammadoo? yawma laa tamliku nafsun linafsin shay'aa, guyyaan galataa yookaan guyyaan qiyaamaa yawma laa tamliku nafsun, guyyaa lubbuun takka hin goone, guyyaa lubbuun takka hin fayyanne,
lubbuu biraatiif shay'aa waan takka wal amru ajajni yookaan mootummaan aangoon yawma idhin lillah guyyaa san rabbumaa fi ija jechuudha. Kanaaf dura gaaffii gaafatanii deebiitti kennuun rabbumaa fi ergamaa irraa dhufee jechuuf hin jaa. Su'aal gaaffiidha. Gaaffii takkaffaa limaadhaa khalaqana Allah, rabbiin maaliif nu uume? Mee sammuu keessa naanneffadha. Rabbiin maaliif nu uume? Haaya, kun gaaffiidha. Jawaab khalaqanaa linacbudahu, rabbiin wanni nu uumeef hubachuu qabna, beekuus qabna. Gaafataan tokko yoo dhufee nu gaafate jallaan takka rabbiin maaliif nu uume nuun jedha. Jallinaafis haa ta'u, khayriis haa ta'u, hamtuufis haa ta'u, rabbiin maaliif nu uume jedha. Akkasit duuba qopheeffachuudha qabna. Qopheeffachuu jechuun ragaa wajjin deebisuu qabna. Duuba linacbudahu akka isa gabbarruufi jenna jechuudha. Maal ragaan kee kana irratti nuun jedha. Ragaa maalii qabattee akkas jettaa nuun jedha. Duuba ragaa qabatanii taahuun barbaachisaadha. Obboleeyyan keenya maal jedhan akka afaan aadaa Oromootti osoo galaanni hin dhumne massanii moo maal jedhan. Jawaab deebisaan asirratti khalaqanaa rabbiin nu uume linacbudahu akka isa gabbarruuf walaa nushrika bihi shay'a akka isa gabbarruuf akka isa cinaa waan takka hin qabneef nu uume. والدليل قوله تعالى رقان كان رتجت ربي التهيتي في سورة الذاريات سورة الذاريات كيستي والذاريات كجن سنجتشورا ما الجري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مرق فدا وما خلقت الجن والإنس أنما جني هن أمني إلا ليعبدون أكنا قبرني في ملئ هن أمني وأمبراتي في نومني نياتا دقاتي دافي في نومني أبا خلوشو في نومني هاتبتني في نومني هانياتني في نومني haa ta'u malee nyaachuu dhuguun ittiin ibaadaa gochuu fi wanni han uumeef wamaa khalaqtul jinna wal insa namaa jinni hin uumne illaa liya'buduun akka na gabbaraniif malee nuun jee rabbal aalamiinaani. suuraa zaariyaat keessatti وقوله صلى الله عليه وسلم أما سس كرغانو تهو جيتشا إرقى ربيتي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد حقني ربين قبروتن الراك أبو جيرقى ربي أن يعبدوه يسقبروا دا إنيو قبروان ولا يشركوا به شيئا كان إسكنا وان تكهن قمني متفق عليه. حديث كان بخاري في مسلمي قباسي دوبا ربي مالي نؤمي أكا يتقبروف نؤمي جنان كان يسكنا وان قمني كان شركي كان يسبر وان تكهن قمني شركي هنقوني أكا يتقبروف نؤمي جنان مالتو أكا جان جان rabbiitiitu akkas jaa jennaan. Eessatti akkas jee nuun jaan suuraa zaariyaat keessatti jennaan. maal jee hogguu nuun jaan wamaa khalaqtul jinna wal insa namaa jinni hin uumne illaa liya'buduun hanaa gabbaraniif malee ay illaa liyuwahhiduuni jechuudha. akkana tokkichoomsaniif malee. tokkichoomsuu jechuun shirkii irraa dhabamsiisu. shirkii
bira qabuurraa dhabamsiisu akkana gabbaraniif malee ay illaa liyuwahhiduuni akkana tokkichoomsaniif malee wanni akka jennuuf rabbiin gabbaraa waan biraa gabbaruun haaraami akkana gabbaraniif malee jechuuni anuma qofa jechuudha yoo rabbiin gabbaraa waan biraa gabbarree sun hin taatu shirkiin keessa makannaan shirkiin ibaadaa keenya keessa yoo seene warra khasaarerraa taanaa akkuma rabbal alaminaan jedhee inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi jedhemi nama rabbi cinaa waa qabe yoo irratti du'e osoo hin toobbatin toobaa gama rabbii osoo hin deebihin yoo du'e rabbiin dhiifama hin godhuufi kanaaf obboleeyyan keenya ergaan rabbii illee maal jedhee hadiisa irraa ragaa ni qabdaa yoo nuun jedhan ergamaatu akkajje haqqullaahi alal cibaadi haqni rabbiin gabrootan irraa qabu an yacbuduuhu isa gabbaruudha gabroowwan takkaawo gabrootan walaa yushrikuu bihi kan isa cinaa waan qabne kan isa bira waan takka hin qabne shay'aa waan takka illee ayya shirkin kaana insiyyan aw jinniyyan aw malakan kan rabbi bira waan takka hin qabne ayya shirkin kaana insiyyan aw jinniyya aw malakan fadlan an tushrikuu bihi sanaman laa yanfacu walaa yadurru sanama nama hin fayyanneniis nama hin miine ofirraa dhiisi maleekaahu rabbiin ni dide shay'an jedhe haya as-su'aalu al-awwal amma gaaffii lammaffaatti haa dabarru maa hiya al-cibaada eega cibaadaan rabbiif tahuu qaba jenne cibaadaan rabbi qofaaf akka ta'u beenne maa hiya al-cibaada nuun jedhan cibaaduma jechuunuu maalii nuun jedhan itti lakkaa'uu hin dhannu jechuudha ibaadaa lafduma gabaabdu takkaan jala murra jechuudha haya al-cibaada jawaab al-cibaadatu cibaadaa jechuun ismun jaamicun maqaa walitti qabataa tahee limaa yuhibbuhu allahu waan rabbiin jaallatuun maqaa walitti qabataa tahee min al-aqwaali jechoowwanii fi wal afcaali dalagoowwan irraa ka tahee wanni rabbiin jaallatu sanuu jechoowwanii fi wal afcaali dalagoowwan irraa kan tahe jechuudha haya waa lamaan xumure ibaada jechuu ibaadaadha hogguu jedhan waan rabbiin jaallatu ta'uudha qaba waan rabbiin jaallatu ta'uudha qaba jechuudha wanni rabbiin jaallatu sanuu jechoowwanii fi haya dalagoowwan irraa ka tahee jennaan kaddu'aa'i akka rabbiin gabbaruufaa wassalaati akka salaataafaa wazzabixi akka waaqaluufaa ogguu waaqallu nabi muhammadii fi jechuu dhiisu rabbumaaf jecha qaluu mooludan godha jechuu dhiisanii ergamaadhaaf hin qalaa dhaloota isaa kabajuuf hin qalaa jechuu dhiifne rabbumaaf qaluu wagayrihaa waan kana malee jirullee jechuudha ibaadaa irraa ka tahe haya duuba asitti maal fidee minal aqwaali jechaa fi wal afcaali dalagaa jedheemi qalbiinis keessa galuu qaba jechuudha qalbii yaaduus ta'e waan qalbii yaadamurraa akka aqiidaafaa qalbiidhaan waan qalbii yaannu yoo afaaniin waan qalbii yaannu kana qalbiin keenya hamtuu yaadaa afaan keenya immoo yoo khayrii dubbatte hin ta'u jechuudha aqiiduma kana fakkeenya aqiidaarra maleekaa dhugoomsuun
rabbi dhugoomsuun qalbiidhaan ta'uu qaba. Yoo qalbiidhaan sobsiisaa qalbiidhaan niyyannee rabbiin 2 3 ta'uu qaba 4 ta'uu qaba malee tokko ka jiran san maali jedhaa qalbii yaadaa. Afaaniin immoo rabbiin tokko yoo jenne kun sirrii miti. Qalbiinii fi jechii wal galuu qaba jechuudha. Kanaaf kan sadaffaa aqiidaa waan qalbii keessatti yaadamu ta'uudha qaba kan sadaffaadha jechuudha. Haaya ibaada jenne ibaadaan gochaa fi jecha akka du'aayii wasalaati akka salaataafaa wadhabixi akka waaqaluu وغيرها وان كان ملجرو. قال الله تعالى رب العالمين النجدي حال والتهن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سورة كن سورة الأنعام رقان كان الرتي ربي والتيتي هايا قل جريان محمدو إن صلاتي صلاني أن صلاة صلاني كي يشنن ونسكي قلمي أن بيلدا قلو ومحياي ومماتي ونن الرجل رد لله رب العالمين. رب معلماتي توه قبا رب معلماتي افتهو لقبا أجيتشو لدوبا. suuraan kun aayanni kun aayata ajaa'ibaati jechuudha. Maaliif sirriitti ibsa jechuudha. Akka qalmi namaaf hin taane akka qalmi gizee waa qalan mukaaf qaluun hin taane akka dhagaadhaaf qaluun hin taane as keessatti sirriitti nu ibsa jechuudha. Wanusukii jenne gaamma inna salaatii wanusukii jenneemi qalmii kiyya ka jenne san nusukii أي ذبحي للحيوانات قلمي أن بيلدا قالوا جتولا. وقال صلى الله عليه وسلم ارقى ربي نجده مرقى فدا ارقى ربي نجده وما تقرب إلي عبدي قبرتي خيا قمك يا هندياتو وجي وما تقرب واندياتو إلي قمك يا عبدي قبرتك يا واندياتو جي بشيء وان تكدلجي أحب إلي يجون الرجال تما كتئ قمكيتي وان تكدلجي قبرتك يا قمكيتي واهندياتو وانين دلقو سنو أحب إلي قمكيتي جالة ما كنتي مما افترضته عليه وانين أن إسرت تدرك ما قدر جلال وانين أن isarratti dirqama godherra akka jechuun maali wamaa taqarraba waan dhiyaatu ilayya gama kiyyatti abdii gabrichi kiyya bishay'in waan takka dalagee minan nawaafili sunnoowwan irraa ka ta'e sunnaadhaan hin dhiyaatu ahabba ilayya gama kiyyatti jaalatamaa ka ta'e mimma aftarattuhu alayhi waanan isarratti dirqama godherra irra jaallatamaa waajiba jabeeffatee waajibaalee kana guuttachuudha jechuudha. Sunnaan hojjedhaarra irra guddaa wanni inni guutuu qabu waajibaa jechuudha duuba. Hadiisun qudisiyyuun hadiisni kun hadiisa qudisiidha. Hadiisul qudisii jechuun maa kaana lafzuhu min Muhammadin wa ma'naahu min Allaahi jedhan. Hadiisul qudisii hadiisa qulqullu hadiisa kaan irraa maaliin adda ta'e lafziin isaa Muhammadiin biraa ta'ee ma'naan isaa immoo Rabbi irraa ta'uudhaan hadiisa qulqulluu jedhaniin. Duuba qur'aana ogguu ta'e hoo ma'naanis lafziinis Rabbumarraa jechuudha. Hadiisul qudisii ogguu jennu immoo lafziin Nabi Muhammad irraa ogguu ta'u ma'naan isaa immoo duuba Rabbi irraa kanatu hadiisul qudisii jedhama. Adda baafadha. Adda baafachuun barbaachisaa. Namni hedduun hadiisul qudisii jechuun waan akkamiiti laata jedhee ka cinqamu hedduudha jechuudha duuba. Akkasitti adda baafachuudha qabdanii. Rawaahul Bukhaari hadiisa kana Bukhaariidhaatiitu gabaase.
duuba obboleeyyan keenya jalqaba kitaabaatii kaanee fuula 4 irra jirraa safaa 4ffaa irra jirraa barnoota keenya kaarraadha asirratti dhaabnaa insha allahu darsii biraatiin walitti deebinaa